Taphattoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa mindaa guddaa argachaa jiran. 8ffaa Taphataa mindaa guddaa argachuudhaan sadarkaa 8ffaa irratti argamu taphataa Hadiyaa Hosaanaa Musee Kaabeelaa yoo ta'u, ja'aan qarshii 600 argachaa jira. 7ffaa Taphataa sarara ittisaa Itiyoo Elektiriik kan ta'e Barakat Wolde Yohaannis yoo ta'u, ja'aan qarshii 600 fi 1000 argachaa jira. 6ffaa Taphataa mindaa guddaa argachuudhaan sadarkaa 6ffaa irratti argamu Gooleegaa Walaayittaa Diichaa Biniyaam Gannatu yoo ta'u, ja'aan qarshii 600 fi 65,905 argachaa jira. 5ffaa irratti taphataa yeroo ammaa goolii hedduu lakkoofsisuudhaan Pirimeer Liigii Itoophiyaa dursaa jiru Abeel Yaaloo yoo ta'u, ja'aan qarshii 600 fi 86,120 argachaa jira. 4ffaa irratti taphataa bara dorgommii kana Faasil irraa gara kilabii magaalaa Hawaasaa imalee fi taphataa sarara fuulduraa duraanii garee biyyaalessaa Itoophiyaa Getaanee Kabbada yoo ta'u, baattiidhaan mindaa 600 fi 89,154 argachaa jira. 3ffaa irratti taphataa ganna kana Machaal irraa gara kilabii magaalaa Hawaasaa imalee fi garee biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti yeroo gaarii dabarsaa ture Shimallis Baqqalaa yoo ta'u, baattiidhaan qarshii 689,154 argachaa jira. 2ffaa Taphataa mindaa guddaa argachuudhaan sadarkaa 2ffaa irratti argamu taphataa sarara ittisaa Buna Itoophiyaa Raamkeel Jeems yoo ta'u, baattiidhaan qarshii 700 fi 72,330 argachaa jira. Taphataan yeroo ammaa mindaa guddaa argachuudhaan Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessatti dursaa jiru taphataa bara 2017 kilabii Walaayittaa Diichaa keessatti ga'umsa bareedaa agarsiisaa turee fi bara dorgommii kana waliigaltee waggaa 2 gara kilabii magaalaa Hawaasaa imalee Abinnat Damissee yoo ta'u, ja'aan qarshii 800 fi 12,231 argachuudhaan Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessaa taphataa mindaa guddaa argachuu danda'u ta'eera.